Tanjirani bidda. Lal. Wanni jiru kun afaan atiniin qaba jettee dubbattu miti yookaan afaan nuti ni qabna jennee dubbannu miti waa'ee keenya dubbachaa jira miti awwaalcha isaatii sinagarre isaa sinagarre bakka jiru taa'eeti kana nuun jechaa jira miti Fakeenyi keenya biqiltuu dhagaaddisni keenya hayyoota rakkoon alaa nu dhufu hundi dursa isaa nyaata kanaaf halluun gabrummaa bilisummaa fakkaata ilaalcha keenya hayyoon deeggarre bilisummaan fagaata jechaan Neelsan Mandeellaan Taaddasaa Birruutiin jedhe yaadata jedheen an osoo jiru bilisummaa argaa ati gaafa duute bilisummaa agarta jedheen Taaddasaa Birruu maaliif akkas naan jetta deebisee Mandeellaan isayyuu wal dhageeffata jedheen uummata kan kana barsiisu si gaafata ummanni waan baratin ayyoo ta'u fi nyaata beekaan akka sammuuti ummataan tarkaanfata ummanni beekaan uf wareegi ayyuu ufii tikfata kanaaf ummata kan kee barsiisu si gaafata gaafa san walii galee mirga ufii falmata tokkoomee tokkummaadhaan waan takkitti dubbata har'a ummata keenyarraa miira akkamiin mul'ata warri haqaan uf kennee ta'us qaamni huqqata kaayoodhaan dhiisifate kaayoon bariisifata takkayoon bari'ee miti fuula lafaatu addaata gabroonfataan keenya har'a Hitlariin wal fakkaata gaddi keenya gadda Yahudaa sanii walit dhiyaata ummata gabroome bilisoome fakkeenya isaan fudhata saba kiyyattaa sa'uu fedhe akka isaan hubatan dukkana kaleessa addunyaan keessa tarkaanfatte san darkii bara dukkanaa barri kun illee barasaan akkamitti akka ta'e isiniif ibsuudhaafan hoolaan bilisummaan jiraatte galbee qalmaa qaran qeerransa eegee qaban taane nu dhabamsiisu malaan fira fakkaate alagaan qileettiin nu deemaaru hayyuurraa geerra gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansaa kownee guutuu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate ummanni hayyuun qabne dubbate waliin dhagahu qabsaa'ee bilisoomee gabrummaa jalaan bahu kanaaf jarri kaleessa irraa mataa keessa nu dhahu wayyaa ummata keenya afaan kamiin isinitti haasahu fakkeenyi ummata gabroome Oromoo qofan ta'u Yahudaan nu caalaa gabroomte gabrummaa keessaa bahuun bu'aa beekan qabuuf dubbadhee seenaa jararra ka'uun galma beekaa beekumsi borittiin nama gahu kajaraa qofa laaluun waan fakkeenya nu ta'u gaarumminna jaraati waa'ee jaraan haasahu beekuudha bu'aa bahii jarri deeman as gahuuf waan fakkeenya nu ta'u irraa baranne eenyullee nu tahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate bara Hitler ka'e keessa sanyii Yahudaa balleessuuf mana hidhaa Ooshuut jedhamu boolla biddaa qopheessuun arrabi biddaa qaanqee tufaa gara samii bubbisu Yahuudota ajjeesanii achi keessa gombisu haadhaaf daa'ima fidanii walirratti danfisuun kaan akkaan tuuta qabanii qorannoo irra geggeessuun sanyii Yahudaa kun baduu qaba jedhanii lafarraa barbadeessuun Awurooppaa keessa mana hidhaa ture biyya Yahudaan teessu Hitler duguuggaa sanyii jararratti geggeessuun baduu qaban jedhe sanyiin kun sanyii addunyaa balleessu Dr. Miklos mataansaa gaafseenaa kana barreessu maatii isaa wajjin qabanii mana hidhaatti geessuun warra isa wajjin qaban kumaatamaan ibiddaan bobeessuun inni ogummaa waan qabuuf hojii biraarra bobbaasuun namoota waa beekan waan fedhan hojjechiifatan dirqisiisuun inni kaan ibiddaan gubanii addunyaarra dhabamsiisuun wantan kaasee seenaa kana dammaysuuf ummata ciisu nama kufe gaaf gartuu kufuun abdii murachiisu kanaaf wanti barbaachisu manni keenya falmachuudha tokkummaa nu garsiisu uummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate nu garsiisu guyyaa bilisummaa kaadiliinifu akka duuba maal yakkineerra yaa Rabbi gabrummaan jaarraan nurra naanna'e asiif himee duumessa saaqe yaa bilisummaa akka goobanaa lubbuu namaa sitti gorraane maaf nurraa turte haga yoo tana gatii keetii meeqa gorraane gootota qaalii akka jaalladhi atummaa nu bilisummaa qabda yaa bilisummaa abbumaa jedhi
akkamiidhaan hamaa gahetti hamtu abbaa irreetiin hamamaan mana hidhaa geessuudhaaf gaafa waliin qabaman akka balfatti guuramanii addunyaarraa baafaman yahudaa ta'uu qofa mana biddaa geeffaman osoo lubbuu nutti haasawaa jiraa miti. Seenaatu nutti haasawaa jira baramma. Kan nutti haasawaa jiru kun seenaa. Ifii bakka jiru qabbaneeffatee jira. Nu ibiddaaf nu laate. Akka barabaraan gubachaa jiraannu jechuudha. Tasuma hanga deebii sirrii argatutti hanga gaafiin sabaa arrabaan deebi'uu dhiisutti kan hammara saasan walitti yaanutti kan duubatti hin jenneefi kan eenyumtinu jechootaan ankaayuu irratti sayfii kan koo dura kan qaxxaamurre dhimma saba Oromooti waan ta'eef sayfii kiyyoonni luqaafadeef sayfichi sayfii Rasuulaati. Sayfii Rasuulaa sibiila osoo hin taane haqaan dharamoodha. Dhugaadhaaf qalama dibatudha. Ibidda wasitti qabsiisanis yoo nama haala tuffatanis baasanis ciccitee dhugaasan hanga lubbuun ta'e badduutti rabbitti hirkattee dhugaasan immoo ajandaan kun hamma miidiyaa kana gubbaa raawwanne wanni hundi dhuftee sabni kun tasgabbaa'utti ajandaa kamii miti wanni fedhi dhufee dubbii kana awwaaluudhaaf ajandaalee garagaraa akka amma duraa nurratti baay'iftanii gaafii hedduu nurra baay'iftanii nu burjaajeessitanii miti. yeroo hedduu hordofi waan isin amazing jechoota dhugaataan kan rasuulli rabbii wallahi jaanitti ragaa naa bahaniin dubbadhaa beekadhu. Rasuulli rabbii wallahi ja'anii kan addunyaa fi aakiraa fillee kakatanii dubbadhu naan jaan qofan dubbadha kan rasuulli rabbii dubbiinan dubbadhu irratti hin kijibu jedhanii ragaa naa bahan. Akkamitti ragaa sii bahan yoo jette muslimni ni hata jedhanii rasuula gaafannaan rahmataa fi nageenyi rabbii irratti haa jiraatu sayyid al-bashar kabajamuu jalqabaa leboo
osoo rabbii fi rasuula cichee yaamuutti takkaa nama rabbii fi rasuula akka nama kanaa jaalatu takkaa arkeen beeku Oromoo keessatti. Afrikaa keessatti addunyaa irrattuu ni takkata. Wanni biraa haafu. Nu jaalachuun saba Oromoo jaalachuun rabbii fi rasuul jaalachuudhaan ibsama. Dhugaa rabbii fi rasuuliifis qalameeti jira jechuudha. Maal wanni nama jibbaniif wayinu rambeekun abbootii teenya tabareen too durirraa hibar isarraa himi bar durirraa nurratti kan ba'e bar kun. Maal arganne maali? Aango sadarkaan nuti qabsoo keessatti argannee fi kabajaa fi ulfinni nuu kenname kami? Eenyu maqaa keenyaa yaadate? Eenyu awwaalcha gaarii kanamni kabiraa awwaallatutti eenyu maqaa keenya yaadate? Eenyu waan nu godhee beeka? Ilmaan keenya sibaanii abbootiin teenya waan nu goone maal nu goone jettee nu arrabsite waan nuti qabsoo irratti taaneef. Akka musliimatti hin baana. Akka Oromottis. Akka musliimattis dubbachuudhaaf mirga qabna. Akka Oromottis dubbachuudhaaf mirga qabna. Oromummaa musliimummaa teenyaa fi Oromummaa teenya mirkansine Oromummaadhaan miti diigamuudha qabdi. Oromummaa sirriitti gadi ijaarra waan ta'eef akkuma Itoophiyaa sirrii gadi ijaaruudhaaf tattaafatamutti. Dammaqi. Kan Rasuulli Rabbii Musliimni ni haataa jennaan dhugaanis itti haasa'u deemu kun. Dogoggoree hatuu ni danda'a. Ja'an. Zinaa ni hojjeta. Dogoggoree zinaa hojjechuu ni danda'a. Seexanni dogoggorsiisa. Ni kijibaa yaa Rasuul amiin Muslimni jennaan wallaahi hin kijibuu jennaan Islaamni. Kanaaf Rasuulatu ragaa naa bahee jechuudha dhugaan dubbadhu irratti. Dhugaa nama dhugaa miti. Dhugaa dubbachuu irratti Rasuul amiiniitiyu ragaa kiyya yookaan ragaa keenya hin kijibu. Kijibaa si fudhan. Dubbi himan waan itti himan hima. Kabajamoo shanyiiti ummata Oromoo ulfaataa kan addunyaa irratti argamtan kiristaanaas ta'e waaqeffataas ta'e muslimaas ta'e ammallee gaafii sabni gaafateef sabni Oromoo gaafateef gaafii jaallawwan sadeenii jaallawwan afranii jaal tokkichoo hoggansa Jimmarraa maaliif akka baduu danda'e? Jaal Moo'in maaliif akka baduu danda'e? Jaal Kamaal Eebboo akkamitti akka baduu danda'e? Jaal Odaan hoggansi Harargeedhaa akkamitti maallaqa fudhatta jedhamee jaamamee warruma yaamameen ukkaanfamee caccabsanii dhabamsiisu gwagguma kana keessatti wallabbiin ni jira. Yes, wayyaanee hojii tokko taana hin taanu irratti gaafaan wayyaanee hojii tokko hin taanu jee miidiyaa irratti dabarse eenyumti nu kana hordofee hin beeku wayyaanee gaafaan san booda maaliin fide dubbii xiyya keessatti dubbii Rasuul amiiniitti dhufe ni utaaleetiin bahe dubbii sanirraa eegalte diin islaamaa dagaaguu hin jiru. Dubbii aagumaa sanillee nurraa baasaa je'eetiin dadhabe ammallee aagumaan Jawaar adda keessa dhoyna isi warra horgobbaa jechutti jira. Tanallee gaafadhe dhabe dhaggeeffadhu.
waboo bar waboo hoggaataanu bar qabsoo uummata Oromootu nu godhe malee yookaan marroon yookaan ebaluun waboon nu goone kaayyoo keenyatu waboo nu godhe ummanni Oromoo maaraga wabooju nu maxxanse malee kan tola namni nu kennee miti roorrootu waboo nu godhe waboo waan namni namaa kennoo son taane kan qabsoo keenyaan dafqinee isinirratti dhumnee harkannee qabsoo keessanirraa kan harkanne malee kan namni harkatti nu kennee miti waboo hoggaataanu ammas waboo miti kan itti dubbachaa jiru dhimma waboodhaati waboon kun eessa kuteedha maaf rukutamaniidha hoggansa gaafachaa jira waraanni abadu noo kanaa miti gaafiin ummata Oromoo nuti abukaatoo mirga ummata Oromooti malee abukaatoo mirga dhaabaati miti seera qabsoo kam keessaahu qabsaa'oon abukaatoo mirga sabaati malee abukaatoo mirga dhaabaati miti ana odaa bultomi sabni sabarratti deebifachaa jirra jechuudha sabni keenya kamuu osoo nu dura hin dhaabbatin duratti osoo wanni biraan dhufin duratti sirritti nu caqasee hundisaa hanga ammatti na dhaggeeffadhu gaafa Hacaaluu wareegame gaafa Wallagga keessaa kun wareegame kun kufu ijoollee kiristaanaa keessaa hoggaa jaallawwan kufan hundi ijoollee islaamaatis ta'e hundi keenya bakka takkaa lallabnee poost goona arra garuu Jalkamal Eebboorratti namni tokko kaas deebi'ee nu arrabsu malee Arsiin ilmaan Abbaa Duulaa ilmaan Kamaal Galchuu ilmaan Junayd Saaddoo maali tuffiin arsoominna keenyarraa nuu qaban kun hay maali Arsii kana jettee tuffachuun kun Arsiin sababallaadha Kamaal Galchuu jechuudha miti Arsii jechuun Johar jechuudha miti sababallaa kabajamaa Oromooti kanarratti naqalta malee Arsii jechuun dandeessu nin dhabama malee hayya dhabameetiin lafa sana gubbaa bada malee kanaan bilisa baasuu qabsaawa malee gaafiin si gaafadheef deebii as kennuudha hay dubbii tana keessa Arsiin gaafate akka saba Oromootti Harargeenis gaafate Shawaanis waa'ee Mooyii gaafate Jimmaas waa'ee tokkichoo gaafate dhaaba keenya jeeti gaafate tokkummaa Oromoon diine saba Oromoo gaafate ilmaan isaa waan ta'eef gaafate akkana moo akkanaa miti arrabni ilmaan Kamaal Galchuu ilmaan Caatii Qamaat Harargeen hoggaa gaafate ilmaan Gandaa hoggaa Shawaan gaafate ilmaan Farshoo hoggaa Jimma gaafate Kuulloo jaanii saba Oromoodha jaalaan abiyyummaan diina jennee nuti lolluu wayyaaneen nuti diina jennee lolaanii turre Arsii ilmaan Kamaal Galchuu Harargee ilmaan Caatii nuun jettee hin beektu Jimma Kuulloo jettee nu arrabsitee hin beektu qabsaa'aa keenya dhiisii shanjii keenya dhiisii akkamitti kan nuti akka sabatti poosti eenyumti nu Kamaal nu ngoone waliin dhabne jee kan warrabsu malee
sabni kun jiila qaba nadii gammada irratti jiila qaba jaarraa abbaa gadaa irratti jiila qaba dubbii waraana kanarratti hoggantoota kaleessatti kanuma deesse jiila qaba baaraga sanirraa kan kee mooraa qabsoo keessatti waa'ee uumamee jee sabni kun adda baafachuu waan qabuuf sabni kun gaafii heeraa fi seeraa waan ragaatti qabu ragaas niin qaba ja'a. ragaas dhiyeeffatu jira manguddoo dhatti dubbii Kamaal Eebbootis wan dhugaa osoo beeynu dhugaa gaafachaa jirraa miti. wannummaan hoggaa gaafii takka gaafanne arsii ilmaan Kamaal galchuu arsii ilmaan Junaydii Saaddoo ilmaan Gandaa deebiin ummanni Oromoo gaafatu akkana jechuudhaaf nuuf deebi'a.